koodeen ganami hiriyaateetiin ganami si haa gantu kirrii mormatti dhanne si haa ganu nulachuu maaramii qabanne si haa ganu ganami yoo ogumatti ijin sharrii biraasitti qabaatte dhugaa rabbi yoo ogumatti ijin arasitti goote yoo ogumatti ijin sharrii sitti qabaatte yoo oguman onnirraa si yaadachuu baay'ee si micilfadhe maaramii wajjiniin qabannee kakannu kun kirrii mormatti baannetun si haa gantu ganami eenyumaanuu si haa ganu Yesus Kristos si haa kaadu ani hiriyaatan ta'e akka koodetitti akka lubbuutitti dugdatti baadhee shenqee baaraasee wannoo keessa baachaa irpoortii keessa baadhee itti rarra'eeta dhungadha itti rarra'eeta arraa wal bahuu dadhabne har'a garuu na garagaltee na nyaatte immoo na dhiifne laayivii gubbaa teessetti teenya dubbiin olumaa odeessituu na odeessituu keenya dubbiin oluma jetti barre ijoollee Oromoo dhugaa rabbii dhugaa Yesus Kristos yoo dhuguma maaramitti bulte yoo uguma kirrii mormarraa hidhatte kirriin teessu sagalabbatu dubbiin ta'e olumaa teeganaa dubbiin gadi teeganaa bakkeedhatti deemte udaan teeganaa dubbiin bakkeedhatti deemte ani jalatti baay'atan dhuunfatan oleme ijoollee Oromoo gaafsan barri maan na bu'e narratti ol baate ittanaatan ole baran ijoollee Oromoo dhugaa rabbii nama kuma sadii biratti bara teessee haasofte micoon dhuguma jette nama kuma sadii biratti teessatti tiijin na yaamte akka na gootete nafsee teelal bakka deemte katotti kissi keessaa godhu ganaa qooyi keessa obaasanii si geessan inshallah micaana hamad ya suneessa jiraa jo abdoo sun abdii suneessa jiraa abdii micoo shawaa xijjeesee ganni asuma Dubaay uftu suneessa jiraa nan hiikuu inni dhufee abdiin eessa jira abdii micaa dharsii suneessa jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'een qaanfadhes baay'een saalfadhes viidiyoo ijoollee kana ilaalee chaadha akkasuma yeroo isaan liivii gubbaarra taanis viidiyoo isaanii danuu isaanii ilaalee baay'ee tokko garaan koo lapheen koos na cabeechaadha. Hiriyaan bara kanaa jechaan hiriyaa hicciitii illee walii dhoksuu hin dandeenye hiriyaa baasee miidiyaa irratti wal lafafu hiriyaa baasee du'atti dabarsee wal kennu jechaadha. Karaa kootiin akkaan itti fudhadhe nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii baga nagaadhaan dhuftan anaa dhufuu jedheen jira laayik sheer gochaa akkasuma maamila ta'aa gara mana kootti ola seenaa yeroo dursa wal argan wal haammatanii wal dhungatanii jaalala fakkaatanii wal reebanii deebi'anii immoo duubarra inaaffaan taane walitti fidan inaaffaa isaan walitti fidan kun inaaffaa fokkisaa fi fafa kan ta'e jecha yoomuma taanaan hicciitii walii dhoksuu danda'uun gaariidha keessattuu shamarran jechaadha waanuma kamiyyuu yoo ta'e waan keessan xumuruun jiru miidiyaa gubbaarratti baastanii abalu akkas godhee abalu kana godhee abalu akkas ta'e akkana ta'e jechuu maaliif barbaachise ani baay'ee tokkoon itti qaanfadhe jechaadha ijoollee keenyatti isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya namoonni baay'een immoo wanti kun piraankiidha jettu piraankii nu gochaa jiru ijoolleen kun jettu piraankii miti qofa viidiyoo isaa sinin argisiisa ergauu piraankii ta'e ganni maaliif akkasitti boosire imimmaa ishii harcaaftee too hu'uu jettee too maa boosire piraankiin akkasitti nama boosisee nama saqasaqsiisa egaa bilbila kan kenneefi bilbila na jala hatti jetti tigisti natti fakkaata akka ishiin haasoftutti ishiin immoo rakkoo isaanii ani garuu waan ta'e waanuma gidduu isaanii jiru beekuun akka nani shaggeette jechaadha ijoollee kana dhiiruma kanatti akkanatti isaan maxxananii akkanatti eenyu jechuu kana walirratti inaafamoo maalidha jedhee tanan keessa galee jechaadha garuu immoo bilbila jedhusi wannumti isaan wal keessa makanii haasaan mee kuni piraankiidhaare mee viidiyoo ganni kana dhaggeeffadhaa walitti deebina. Ganni koo dhiis rabbii sodaadhu dhiis keessaa naasa dhiisa adaraa maaloo ganni koo dhiis filiis nam waan hin fakkaatu. Amma viidiyoo kanarraa maal hubattarree odoo soba ta'eeti ganniin akkanatti imimmaa ishee harcaaftee too boossi otoo yookaan piraankii uummata kana godhuudhaaf ka'anii jechaadha akkaatti boossi lammaffaa immoo deebitee ganni tigisti immoo akkasittiin abaartiin waa ganu jettee waarrattee kuma amantii isheetti maaramiin nu agantu kirriin baannu kun nu aganu jettee too piraankii ta'e akkasittiin
waan akkasii haasa'u sinitti fakkaata jettanii yaaddu. Dubbiin dubbii hicciititi. Garuu hicciitii sana baasanii too miidiyaa irratti baasanii wallaffafuun maaliif barbaachise kan jedhu keessan gale malee akka kootitti. Viidiyoo isaanii gubbaarratti waan baay'eedha kan isaan haasaa waan baay'ee jedhu. Namoonni baay'een immoo qooda walitti araarsu ijoollee kana walitti naqaa jiru. Kuni kana jedha sun kana jedha fuudhee waarrateetu waan baay'eedhaan afarsanii obboloota kana lamaan gargar baasaa jiru. Obboloonni kun kaleessa ganni yeroo Joordaan hin jirtu akkasuma Tigistii yeroo Dubaay hin jirtu jaalala dhugaa wal jaalatu miidiyaa gubbaarratti wajjin bo'aaranii taphatanii ijoolleedhaaf sagalee ta'anii bo'aarsanii taphachuu bichaa beeku. Garuu har'a gaafa walitti dhufanii waanuma xiqqoon gufuun tokko isaan gidduutti uumamu immoo ijoollee baay'een baasanii waarratanii miidiyaa irratti isaan laffafu. Inni tokko gara Gannii gora, inni tokko immoo gara Tigistiin gora. Tigistis Oromoodha, Ganniinis Oromoodha. Lachasaanitu tokkuma. Maaliifin ijoollee baay'een gargar baasuudhaaf akka fiigan garuu anaanna dhibeechaadha. Jechoota isaan gidduutti oofan Tigistiin hinaaffata akkas godhadhu Ganniin immoo mucaatti dhadheera irraateeru mucaarraa isaan lamaanuu maal qabu Tigistis yoo ta'e nama kaadhima biyyaa qabudha yaada taphattee bohaarsuudhaaf malee gammeerraa wanti ishiin qabdu tokkollee hin jiru nama kaadhima biyyaa qabdu yeroo baay'ee viidiyoo kan hojjetu ani kaadhima biyyaa hin qaba garuu taphachuudhumaafani jettee kanaas oftu jechaadha. Ganniinis immoo tarii qabaachuu dandeessi. Namoonni baay'een Ganniin jaarsa barbaacha achi deemte jedhanii haasa'u. Jaarsa maaliif barbaacha deemte? Ganniin immoo namoonni baay'een dabarsanii du'atti kennu laata qoricha faa laattuufi jedhaniitu shakku jechaadha. Anillee waan akkasii shakkiin kun na keessa jira. Sababiin isaa ijoolleen har'a jaallatanii harka rukutan kuni boruu harka duubatti waan miidhaa gochuu fi waan danda'aniif jedhee yaaduuf jechaadha. Inni kun ana keessa illee jira. Ijoolleen akkasittiin haasa'an Gimmaashee irraa nan deeggara jechaadha. Maaliifi harkuma wal jaallatu kanatu boru waan hamaa walirratti yaada. Keessattuu shamarran waliif cilaata siniin jedha. Gannii fi Tigistiin isaan akka kamiyyoo ta'e isaan hin araaramu. Garuu warra duuba deemtee shokoshoktuu fi warra ijoollee kana adda baasuudhaaf karaa kamiiniyyuu fiigu jechaadha. Ijoolleen dhiiras walitti araarsuu qabu. Akkasuma shamarran illee gidduu deemanii too ibidda qabsiisuun qabu. Ibidda dubartiin qabsiiste keessattuu hin dhaamu siniin jedha. Maaliif taanaan hollaatti yookaniif hin beektu waan ta'eef dubbii tokko dubartii irraan ka'e taanaan yoo dhuma ciime sirriitti waggaa yeroo baay'ee fudhatee waarrateetu wantichi sun dhaamuu danda'a jechaadha. Wanti dubartii irraan ka'e dafee too hin dhaamu. Wanti kun dubartoota gidduutti kan ka'e jechaadha. Dhiirota miti dhiira otoo ta'ee kana qixa miidiyaa irratti baasanii laffafuun naqanii iccituma barbaade yoo ta'e dhoksuudhaaf ariifatu malee siniin jedha. Kanaaf Gannii irratti waan hin taane jechuun illee hin barbaachisu. Tigistii irrattis waan hin taane jechuun hin barbaachisu. Lamaan isaanii Oromoodha. Wanti garaagarummaa godhu tokkollee hin jiru. Ganniinis Oromoo jaallata, Tigistis Oromootu jaallata. Ijoolleen kun ijoollee nama hunduma biratti jaallatamu malee nama hunda biratti tuffatamu miti. Waan baay'ee irratti duulamuun hin barbaachisu. Akka anaalamiitti siniin jedha. Ganniin amma ishiinoo maaliif deemte hin jedhina waan akkasiin jedhamu. Ishiin dhirsa barbaacha deemtee maalidha kan jedhantu jiru beektu yeroo liiv isaanii jala seenee jechaadha. Waan akkasii jedhamee qaroo namaa cabsuu maaliif barbaachise? Kaayyoo namaa cabsuu maaliif barbaachise? Mijeeyoon tun mana madaamii galtee hojjechuu barbaaddi. Yoo Waaqayyo ishii gargaare siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayik sheer godhaa maamila kootaa yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatti nama walitti deemnutti baay'ee turtii gaarii. Chaaw yeroo gaarii baay'ee.